Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin Angaaddisee Taanaati nu waliin tura. Hidhi guddichi Itoophiyaa kan Itoophiyaanota hundaati jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaanonni tokkummaan hidhicha jalqabsiisuun xumuruu isaanii galata guddaa kan qabanii fi jalqabbii kanas cimsanii itti fufsiisuun badhaadhina eegalamee milkeessuu akka qaban ibsaniiru. Dr. Abiy Ahmed gaaffiif deebii adda duudhaa gubbaarraa jechuun taasisaniin Itoophiyaan gufuuwwan hedduu keessa otoo jirtu Pirojektii guddicha galmaan geessisteetti jedhaniiru. Hidhi haaromsi Itoophiyaa guddichi qormaata uumamaa fi namtolchee bira darbee xumuraan ga'uusaa carraaqqii namaa qofa osoo hin taane gargaarsa uumaatiin kan dhugoome ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru. Hidhi haaromsi Itoophiyaa guddichi pirojektii gootonni Itoophiyaa dafqaa fi dhiiga isaanii cobsanii kanaan ga'uu isaanii hiika addaa qabaachuusaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Buufanni xiyyaaraa Yaabelloo bakka ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xirunaa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifameera. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Sagantaa eebbaa kanarratti haasawaa kan taasisan ministeerri muummee itti aanaan obbo Tamasgeen Xirunaa ijaaramuu buufata xiyyaaraa Yaabelloo bu'aa imaammata mootummaa jijjiiramaa ta'uu himaniiru. Ministeerri muummeen itti aanaan obbo Tamasgeen Xirunaa buufanni xiyyaaraa Yaabelloo ijaarsi isaa xumurame eebbisuun tajaajila balalii eegalchiisaniiru. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa biyya keenya beeksisuun kan beekamu waan ta'eef uummanni Booranaa seenaa biyya keenyaa keessatti bakka seenaa qabeessaadha jedhan. Uummanni Booranaa duudhaa fi aadaa isaa tiksee har'aan ga'uun cinaatti daangaa biyyaa eegsisuu isaatiin Itoophiyaan ittiin boonti jedhan. Dabalataanis walitti hidhaminsa aadaa fi uummanni Booranaa hawaasa addunyaa waliin qabu caalmaatti cimsuu kan danda'u kan jedhan torbeen kana keessa. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xirunaa godina Booranaatti pirojektoota misoomaa garaagaraa daawwataniiru. Dabalata oduu kana Dirribee Taklee akka taanutti qindeesseetti. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xirunaa fi pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa godina Booranaatti pirojektii Fiinnaa fi giddugaleessaa sanyii loon Booranaa Diidaa Xuyyuuraa daawwatan. Pirojektiin Fiinnaa Dassee Gooraa aanaa Gaamoleetti ijaaramee fi giddugaleessa sanyii loon Booranaa Diidaa Xuyyuuraa kan daawwatan torban kana keessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya waaressaa misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan baay'inaa fi qulqullinaan hojjechuun tajaajilaaf banaa taasisaa jira jedhani itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin. Dabalata oduu kana Dirribee Taklee akka taanutti qindeesseetti. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya waaressaa misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan baay'inaa fi qulqullinaan hojjechuun tajaajilaaf banaa taasisaa akka jiru pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii dubbatan. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti pirojektoonni misoomaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojjetaman xumuramuun eebbifamanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Magaalli Sandaafaa bakkee magaalaa Ambaasaaddara nageenyaa fi fakkeenyummaa misoomaa taatedha kan jedhan obbo Awwaluun akka mootummaatti mala jijjiirama magaalattiin eegalte kan tumsan ta'us himaniiru. Pirojektoonni kunneenis gamoo giddugala daldalaa Sandaafaa bakkee abbaa darbii 4, mana barnoota bu'uura boruu, kilaastera inisheetii fi furdisa horii, horsiisa lukkuu fi dallaa manneen barnootaa akka ta'an kan ibsan torban kana keessa. Bu'uurri Itoophiyaa deeggartummaarraa baasuuf dandeessisuu ka'ameera jedhanii ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu. Dabalata oduu kana seenaa firdiisaa akka taanutti qindeesseetti. Waggoottan torban darban damee hedduun hojiilee hojjetamaniin bu'uurri Itoophiyaa deeggartummaarraa baasuuf dandeessisuu ka'amuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu dhimmoota waqtaa irratti ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Waggoottan torban darban adeemsa misoomaan ijaarsa dimokiraasii hirmaachisan injifannoo hedduu galmeessuu ibsaniiru. Riifoormii mandhaleen durfamu oomishtummaa guddisuu akkasumas walabummaa nyaataa mirkaneessuuf milkaa'inni qabatamaan galmaa'uu dubbataniiru. Bara baajataa xumurame sosochii Itoophiyaan oomishtuun oomishaalee alaa galan turan kan biyya keessaaf bakka buusuuf daldala alaa guddisuun danda'ameera jedhan. Fooyya'insi diinagdee gooroo hojiirra oolchuun dameen dhuunfaa diinagdee irratti akka hirmaatu taasisuu
ashaaraa magariisaaf jijjiirama qabeenyaa qilleensaan hojiileen bu'a qabeessa hojjetamuu kaasaniiru. Hidhaa guddicha haaromsaa ilaalchisee dhiibbaa mootummoota gamtoomaniin gahaa ture qolachuun danda'amu eeruun yaalii hidhicha akka hin xumuramneef taasifamaa ture fashalaa'uu hubachiisaniiru. Ogummaaf tooftaa mootummaa akkasumas qindoomina uummataan hidhichi ijaaramee xumuramuun seenaan hojjetameera jedhan. Dr. Laggasaa Tulluun waggoottan darban guyyoonni qaammee qophiilee garaagaraan kabajamaa akka turan yaadachiisuun bara 2017 kanas moggaasaaf qophiilee garaagaraan guutuu biyyattiitti kan kabajaman ta'uu ibsaniiru. Guyyoonni kunneen hanqinoota waggicha keessa turan gamaggamuu fi hojiilee waggaatti aanu keessa hojjetamu kan itti karoorsan ta'uu himuun guyyoota qaammee bara 2017 moggaasniif mata dureen garaagaraa kennamuu himaniiru. Haaluma kanaan qaammeen tokko guyyaa cichoominaa, qaammeen lama guyyaa waloomaa, qaammeen sadii guyyaa oomishtummaa, qaammeen afur guyyaa olka'iinsaa, qaammeen shan guyyaa egeree jedhamee sirnoota garaagaraan akka kabajamu qophaa'uu Dr. Laggasaan kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuu fi yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroo hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.